Osoo har'a uummata ergannoo kanarraa ta'uu baadde. I'm the really fucking boss. Akka hundatti akka sareetti namaa ergamta. Kabajumtaa daawwattoota chaanal Riyatube hundi keessanuu guyyaa har'aa akkuma beekamu viidiyoo Hamza Jabir uummata Harargee arrabsa kumaa jalqaba dubbistanii seentanitti viidiyoo san qabannee seenuufnee jirra. Viidiyoo nuti Hamza Jabir kaa isa dhiyeessineef akkuma inni madura mana murtii gurraachaa qophii taraafikaa jedhamaa deessutti nuti sarara istiidiyoo teenyatti argamnee qophii babaas jaararraa namootaan waan hin taane uummata Oromoo fi amantaa Musliimaa irratti hunda irratti uummata gaggeessan asirratti dhiyeessuudhaaf qophii xumureetiin jira. Guyyaa har'aa kan jalqabnu Hamza Jabir uummata Harargee maal jedhee arrabsee waan joorratti waliin lalaan dura gaafatu kana mudurri. Hayiqa kabajumtuu albii daawwattoota keenya akkuma jalqabee ibsuuf yaallatti viidiyoo Hamza Jabir uummata Harargee arrabsa kumaan ittiin jeetti viidiyoo isaa viidiyoo YouTube isaa irratti dhiifame seentee ilaaluu dandeessanii viidiyoo isaa san takka kennee amma asirraa jalqabnaa viidiyoo isaa kan jalqabame maal jedhee halaallu. Sila Harargee irraa ta'uu baadhee gosa takka tabiraa irraa ta'e akka taajaatitti mataa irratti hin adeeman. Dhageessanii osoon uummata Harargee ta'uu baadhee gosa takka ammoo sanyii biraa irraa ta'e akka taawwataatti mataa irra naayyaanii maal jechuu barbaadeeti? Akka yaadanitti maal jechuudha? Hamza Jabir akkuma beekamu Harargee warra dirraa akka yaadatis akkaan dhageettis akka inni timettis osoo warra Harargee ta'uu baadhee mataa gubbannaan deemanii inni maal akka mataa gubbatti deemanii inni maal dura ilma namaatiif ilma namaa mataa gubbatti deemanii jaarraa maka seeroo kan dagateen mataa gubbannaan deemanii mataa gubbatti maal isaan deeman inni wantummaan waan kana hojjechuu jiruuf wanti hijiba dajjaaluu Davideen oggufadhe muuziqaan haalli wanti inni ja'uuf akka mataa gubbatti isaan deemnu barbaadati waan akkana daraan namni yoo beekumsa qabaate beekumsa isaa yoo qabaanne irraa caljeessu qaba. Viidiyoo isaa irratti akkuma agartan kanatti osoo uummata Oromoo Harargee irraa ta'uu baadhee mataa gubbannaan deemanii waliin ilaalumas. Akka mootiitti naan qabanii naan deeman. Wallaahi dhugaa jirtuunis. Dhageessanii akka mootiitti qabanii naan deemanii. Mootii uummanni Oromoo warra siyaasaadhaan gameeyyii hedduu jira. Warroottan karaa barumsa amantaatiinis sheekan gurguddaa meeqaan ta'an qabu. Hamza Jabir fakkeenya maaluma nuti heeti akka mataa irratti isaan deemnu barbaada. Akkana jechuun bar silaan gosa biraa ta'ee uummata irra naan deeman anis mataa irra naan deemaa jechuudha karaa biraatiin. Nuti ammoo walumaa laalamaa viidiyoo isaatti fufa. Ani dhugaarraa hin sodaadhu. Silaa arraan tana ilma Harargee tokkorraa ta'uu baadhe. Ilma Harargee tokkorraa ta'uu baadhe. Silaa ilma Harargee tokkorraa ta'uu baadhe. Walumaa laala. Mataa gubbattiin na deeman. Jaarraa abbaa gadaarraa jalqabe osoo tuffatanii addunyaarraa kute. Gartee ma bakka tokkotti jaarraa abbaa gadaarraa osoo tuffatanii jaarraa abbaa gadaa inni tuffatu uummanni Harargee jaarraa abbaa gadaa nama qabsoo tana jalqabee asiin gahe namnummaan dhaabaa kanaa gadhaabee dhaabaa bilisummaa Oromoo asiin gahe jaarraa abbaa gadaa. Jaarraa Oromoo osoo tuffatanii eenyu tuffate jaarraa abbaa gadaa uummanni jaalala qabaaf kabaja qabaaf ammallee jaarraa abbaa gadaa osoo jaarraa abbaa gadaa uummanni yoom tuffate? Bakka amsaan oloo sobaa malee waan biraa ishee walumaan daawwannamaa. Jaarraa abbaa gadaa guyyaa takka mataa gadi hin qabne uummataaf. Wanni inni jechaa bahe yaadadhaa uummata kanaa wajji bilisummaan isiniif hin dhuftu jechaa ture. Wallaahi wabbillaahi summa wallaahi. Jaarraa abbaa gadaa uummata kanaa wajji bilisummaan isiniif dhuftu uummata Harargee baana jaarraa abbaa gadaa beeku Harargeedha warra Harargeeti qabsoo as keessa gaggeessu ture. Jaarraa abbaa gadaa deebi'ee uummata kanaa wajji qabsoo isheen dhuftu jedhu eenyu qabsaa jaarraa abbaa gadaa uummata Oromooti. Uummata Oromootiin deebi'ee akkamitti uummata kanaa wajji qabsoo isheen dhuftu jedhu eenyu qabsaa jaarraa abbaa gadaa uummata Oromooti. Deebi'ee uummatuma Oromoo ummata kanaa wajji qabsoo isheen dhuftu jedhu jaarraa abbaa gadaa walumaan daawwanna. Wabillaahi dhugaa rabbiin isinii hima osoo Hamzaa Sheekh Jabir Harargee ta'uu baate arra mataa gubbattiin deeman. Hanqannaan kenne maal beektaa? Hoggumee qara deddeebi'ee osoo Hamzaan uummata Harargee ta'uu baate gaju na dhibe garuu Harargee ittiin boona malee Harargee ittiin salphatan akka inni tuffatu kanaaf itti argamu malee Harargee kabaja qaba. Warroottan ulamaa'in amantaa barsiisan jajjabaan jiran uummata Harargee keessa
ummata harargee akka inni ijoo kanaa miti tokko godhamu jechuudha. Ummata harargee kabajaan malaan. Yoo qabsoo jalqabe uummata Oromooti. Uummata Oromoo keessatti uummata harargeeti. Warroonni qubee barumsaa lafa kaa'an warra akka Sheekh Maamar Rashaad. Uummata Oromoo uummata harargeeti. Warri qabsoota na keessatti qabsoota akka itti fuftu karaa weelleetiin deeggaraa turan. Ali Birra, Ali Shabbo. Kun hundi uummata harargeeti. Uummata harargee akka inni tuffatu kanaa miti jechuun malee harargee. Maaliin godha uummataan hin qabne? Uummata fittiin amanne. Dhageessee maaliin qabaa uummataan hin qabne? Uummata fittiin amanne. Uummanni harargee uummata fitti amanu. Yoo Hamzaa taate malee Hamzaatu fittiin amanne malee. Uummanni Oromoo uummanni harargeedhaa uummata fitti amanu. Uummanni harargee uummata fittiin amanne. Ummata yoo namni nama isaa tuqees nama isaa irratti duuluudhaaf deemu. I don't give a shit them. Hamzaan isin agalu kan irratti ummata yoo ummata nama isaa tuqanis irratti duuluudhaaf deemu. Uummanni harargee garuu nama isaatii miti ummata Oromoo bakka biraatu biyya fadhe jiru yoo tuqame ummata haduutti qabu. Ummata harargee akka inni jeessa dhiisu kanaa miti. Walumaa naadaa walu. Shit them. Amma sonne ajaa'iba sitti haa an namni xiyya nama kaanii wajjin irra duuleef jecha irri fadhu mataa gadiin qabadhu. An namni biraa nama xiyya wajjin irra duuleef mataa gadiin qabadhu. Hamzaan mataa isaatii jechaadha. Mataa isaatii dubbachuu jechaadha. Dila kana uummata harargee godhu jiru isin eegaltu. Uummanni xiyya uummata biraa wajjin irra duuleef hoggaa jiru isin eegalu maal hubanna kanarraa dhimma mataa isaatii jechaadha harargee guutuu uummata itti naman osoo uummata harargee ta'uu baate dila kana harargee rabsu jiru. Because I'm the boss. The boss. The boss. Ani boss. Because I am the boss. Ini boss nama di dalam. Ummata rab bossati ummata harasa debisu barbadi timo. Bossnya karena I am the boss. I am the boss. Gizi yang dulu ada bossuma mereka. Facebook karena nama bossa. Mari nama kalau mari kum bossuma aja mungkin. Karena berarti karena bekum saatin. Karena yo di interasi wajar. Walau mantap. Ebaluna radduule ummata xiyyaa wajji maarree godhe I don't give a shit them. Irrumaa hunkaa inneewwan. An ummata guutuudha mataa xiyyaa. Kamasi waan jaalatan. Ummata harargee an ummatan qabu jechuu ture. Amma immoo deebi'ee an mataa xiyyaaf ummata. Namni tokko akkamitti ummata ta'a? Mataa xiyyaaf ummata. An kanarra kaayyenne. Ifi deebi'ee ummata hoggaa ifin jolaala. Jalqaba immoo ummatan qabu. Amma immoo an mataa xiyyaaf ummata. Ayamsa. Tanaaf ergannoo namaa taatanii jirtan harargee. Ergannoo namaa taatanii jirtan. Ergannoo namaa taatanii jirtan harargee. Harargeen yoo ergate. Harargeen ifin bula. Bakar waaree gaafa kan hin fudhadhuu jee millik dura dhaabbachaa akka ture. Takka ergannoo namaa san fudhachuu diddaa. Ergannoo namaa taatanii jirtan harargee. Hamzaa seenaan bee namaa seenaan dubbisa. Yeroo hunda bakka hundatti akka hundatti. Akka sareetti namaa ergamta. Akka sareetti namaa ergamta. Yeroo hunda bakka hundatti akka sareetti namaa ergamtanii. Uummata harargee baadha. Akka saree namaa ergamtanii. Uummanni harargee namaa akka saree gadi qeessee saree jarrabsu kun uummata kabajaa qaba. Uummata ulamaa hin meeqaneessee uummata nama dantaa mataa isaa jechaa uummata harargee dila kana arrabsuu maal jechuudha. Ayi walumaa ilaalame. Wit isiniin jechaa isin ergatan. Ittiin uummata haallaalaa. Nama isaanii kakutaa jaha barate kana samii keessa fuudhanii ol kuchiisan. Ummata haallaalaa jedhu. Nama isaanii kakutaa jaha barate samii keessa ol kuchiisan. Ummata kan fakkeenya nu godhu jira. Ummata inni ta'uu barbaachisan ummata kan. Biyya keessatti waaneeti moo ummata kan fakkeenya godhudha. Ummata Oromooti ummata biraa fakkeenya godhu. Oromoon ammoo fakkeenya namaaf taate malee fakkeenya nama godhu. Keessa na kuchiisaa jechuu xiyyaa miti. Ati na kuchiisuu baattus an kuteetiin jira samii keessa. Waan jedhe keessee ati na kuchiisuu baattus an kuteetiin jira samii keessa. Samii keessa na kuchiisaa jechuu xiyyaa miti. Ilaan gammadu wanti haasaa jiru bakka isaa kana akka silaan ummata argitu waadhe matarra naan deeman jeebar. San jechuu barbaade malee. An kuteetiin jira isa kuteemsa. Yookaan Oromiyaa irraa karaa Jarman kutuu taate malee bakka inni itti kuteetiin beeku. Arraba faaxee fi muummadoon gaala eeguu fi faaxeen saanaa dhiitu na arrabsitu akka arraban ta'in beekeetiin jira. Hamzaan amma dura yuutuuba isaa irratti Muwaaz Naziif irratti
ummata Suudii fi ummata biyya maarree kana biyya alaa akkas dalagu keessa arrabsee maal jeen akkasiin jedhamamu maal jedhe arraba faaxee fi maammodoon isaan adiituu fi maammodoon gaalati sunaajuu akka arraban taane. Inni bakka waan mataa isaatii jee waan akka ittiin fakkaata namni jiru immoo kana maaliif mana murtii gurraachaa jee baasu sheexaanni walumaan daawwanna. Humaa walii godhuun dandeessa. Ergannoo namaa ta'uu ni dandeessa. Nageessee humaa walii godhuun dandeessan ergannoo namaa ta'uu ni dandeessanii. Ammallee ummata ergannoo namaa eenyu ergate jiru Hamza? Mee suuta gattaa ilaali. Gahee mootummaa keessaa maaliin qaba jee ilaali. Gahee qabsoo keessaa maaliin qaba jee ilaali. Hamza. Hamzaan diluma kana akkana ta'e. Mee gattaa ilaali jee gahee mootummaa keessaa maaliin qaba gahee qabsoo keessaa maaliin qaba. Uummanni qabsoo fidinsaa ture warri qabsoo tana bu'uuree jalqabee isin geenyu warri ammallee gara fuulduraa fufsiisu jiru eenyu. Qabsoo keessaa maaliin qaba jee ilaali ergannoo hoggaa jiru. Tuu ishiishee nama waa sitti himuu dhabdee baran dhugaan sitti hima. Ishiishee nama waa sitti himuu dhabdee dhugaan sitti hima. Hamzaa dhugaa namatti himaa jechuudha. Hamzaa jajjabeera. Atuu nama dhugaa sitti himuu dhabdee Hamzaa. Silaa dhugaan sitti hima booda nama biraatti hojjinaa jirtu naaf si hojjetaa dhugaan sitti hima nama dhugaan sitti himuu dhabdee. Ummata harargee guututti harargeen namatti himuu dhabdee nama beekannaa hedduu qabdi akkamis sitti haajamtee ittiin dhugaan sitti bogaa jettuun. Nama dhugaa si himuu dhabdee bara baay'ee. Si galee bar burtukaana miikaa tokko fudhatanii bar waageessineef jedhanii footoo cina ka'aa turanii bar. Tanaafaa gaa Hamza namni beekta akkuma beekamu namni waaqichaa qabatee miti kana malaalu. Namni kana malaalu qaamee dhaqee qaamaan yoo si gaafatee waan takka. Namummaas waan qabuun dhaqee nama laala. Waa'ee noo irraa kaastee miikaa tokko fuudhee burtukaana bira footoo ka'ee dhaqee ilaalee jira. Akkuma jaallee yoo ta'u yaa waa hunda hoggaa namni muuziqaa maarreetti isaan hunda osoo itti tana keessa dhufte walumaadhaan ammas. Ergannoo barate ergannoo. Gume irra deebisa laale viidiyoo isaa waan irra deebii maal jee ergannoo tana baay'isa. Eenyu dhiiroo argee ergite. Eessa dhagee ergannoodha bachaa. Osoo har'a uummata ergannoo kanarraa ta'uu baadde dhugaa rabbiin isinitti hima. Ila hanga maamutuma argee rabsu jiraata. Osoo uummata ergannoo kanarraa ta'uu baadde dhugaa rabbiin isinitti hima. Uummanni argee uummata ergannoo miti. Ummata ergatu malee. Si ergannoon uummata argee sun taane. I'm the really fucking boss. A'uuzu billaahi mina shaytaan. Hamza waan jedhe geessanii afaan na hundi. Irra deebisnee ilaalaa. I'm the really fucking boss. Duba nama afaaniin akkana jiru kanaatu hadiisa rabbii fi sanada ittiin galchuudhaan maal jihaasaa afaan isaan dhaggeeffanne immoo waan afaan nama jiru miti. Mita karri ni ilaalan malee. I'm the really fucking boss. I'm the really fucking boss. Jecha faaq sana akkamitti afaaniin jedha. Wallaahi illa eeganii ila hanga ammaatti wanti muuziqaan halaalii jiru. Haroo kana keessa qabu waan kana dhaggeeffatame muuziqaa irraa sanii baraa jira. Sheekh Jaabir jeetiin fi yaa. Dadhabattiin achiif maxxansaa. Anamsa Sheekh Jaabir jeetiin fi yaa uummata dadhabaa kanatti achiif maxxansaa. Uummata kamtu dadhabaniiru. Uummata harargeetti dadhabaadha. Yoo mataa isaatii dadhabaa sammuu isaa dadhabdu ifiyyaan yoo ta'e malee uummanni harargee kabaja qaba. Hamza uummanni harargee hin ergatu. Hin ergamu ni ergata malee. Amma dhibba guutuun ergannoo namaa ta'a. Deemate ergannoo namaa ta'e yoo feete goggogi ish. Tun dhabee bar. Deemi yoo feete ergannoo ta'e ish ergani. Inni
bakka inni nama akka namaatti of madaalu Ramzaan nama walitti iflaala. tun dhabee bar sila arra kitaaba sheeka ganda isaaniitti heeni bitatan silaa kitaaba sheeka ganda isaaniitti hee arraan tanani bitatan maqaa kam qabdaahi maqaan qabaa maqaan hin balleessin naan Maqaan qabdaayi maqaan qabaa maqaan hin balleessin jettaa. Hamza mana argee maqaa ni qaba yooti maqaa dhabde malee maqaan qabdaa kam jetta. maqaan hin balleessin naan jetta tanaafu maqaan hin balleessin nuti argee maqaan hin balleessin maqaan qabdu Komantii namni godhuuf maqaan hin balleessin nuti argeennan maqaan qabduu balleessin maqaa maalii qabdanii. Ayyee walumaan dabalina godhumatti. baaqi maqaan qabdu wallisaan kee bakka taan inni tuffatama shayni kee bakka taan inni tuffatama mootummaa keessaa bakka hin qabdu bar nama kana dhugaa isinitti himuu dhabdanii bar Nama dhugaa isinitti murabdanii. Hamzaan dhugaa namatti wayyaanii. Hamzaan dhuguma sanuu dhugaa wani biyya qaban dhugaa jechuun malee hiikkaan dhugaa maaliif beeku Hamzaan. Nama dhugaa isinitti murabdanii. Duuba Hamzaan dhugaa nutti hima. Nama kiyyaa dhugaa isinitti nutti dhugaatti. bar nama kana dhugaa isinitti himuu dhabdanii bar ati diqaalaa Somaalees si beekan diqaalaa Arabaas si beekan Dhageessa akka jee isin diqaalaa Somaaliyaatti isin beekan diqaalaa Arabaatti isin beekan. Hamzummaa yoo jee malee uummanni Harargeedha uummata Oromooti. Diqaalaan Harargee fi diqaalaan Arabaa fi diqaalaan Somaalee yoo isa taate malee isa akka Jibuutii keessaa fi biyya biraa keessatti yoo taate malee uummanni Harargeedha uummata Oromooti bakka irraa dhufe beeka safuu qaba aadaa Oromootii fi safuu Oromoo qaba abbaa gadaa qaba uummata kabajaa qaba uummata akkasaatii miti. wanni kana hunda na dubbise waan biraatii miti wallahi wanni kana hunda na dubbise waan biraatii miti tokkootu as jalatti maqaan hin balleessiniif yakka nama maqaa qabuutti ergannoo namaatiif Tokkootu as jalatti komantii jalatti maqaan hin balleessinu. Sababa mataa isaatiif sababa gurbaa ta'u guddisanii jecha uummata Harargee guutuu waliin gaarrabsu jira jechuudha. ani akka mataa kiyyaatti mootummaaf dandeesse abbaayi Ani akka mataa kiyyaatti mootummaaf dandeesse. Ibaruu irratti hirkadhee hin deemu akka nama maqaa qabuutti maqaa maanu balleessite naan hin jeena Akka nama maqaa qabuutti maqaan uumamaa nu balleessita namaan hin jeenaa. Maqaa qabna ga'e yoo inni maqaa hin qabne malee nuti maqaa ni qabna. Maqaa barmaa nu balleessita kabajaaf seenyaan malee. Si miti namnummaan fadhee uummata Harargee maqaas balleessus maqaas xureessuu hin danda'u. Manni Harargee uummata kabajaa qabu Hamza. Dhumarratti yaadni akka nama maqaa qabu maqaa maa nu balleessita naan hin jeenaa. Akkas jechuudha viidiyoo isaa. Akkas jechuudha viidiyoo isaa. Egaa akkuma hangammaa daawwannetti viidiyoon Hamza Jaabir uummata Harargee labsa kana kuma dhageessan uummata Harargee isin ergannoodha. Isin sareedha akka sareetti guddijaan isin ergatanii isin uummata tuffatamaadha deemaa namaa ergamaadha ammootummaadha uummanni biraa osoo uummata Harargee irraa ta'uu baadhe osoo itti dhalachuu baadhe uummata Harargee ilmaa Harargee tokko dhalachuu baadhe matarra naan deemanii kaayyoon Hamzaa ilaa hangammaatu qabsaa jiruuf matarra naan deemanii bakka naa kanneen wanta kijiba hunda bakka hundaa walitti uumee fiduuf karoora isaa guddaan kan Hamzaa akkuma dhageessan kanatti. Kanaafuu ana kan hin jiru Hamza Jaabir akkuma hangammaa daawwatanitti namuu viidiyoo kana sheer godhaa isa biraan naa gahaa yaada karaa YouTube irra qabdan komentii jala naa godhaa. YouTube subscribe like share godhaa amma qophii biraatti walitti nagaatti.